Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa mi'uu dilbataa irraa keenyaatiin gaa sagantaa keessummaa keenyaatiin arraan tanagaa dargaggeessa cimaa tokko qabannee dhiyaanneeti jirra. Dargaggeessi kun eenyu laata kan jettaniif ammoo turtii yoon hojii gootan dargaggeessa kanaa waliin barsiisnee isa hojii turtii goona gaa. Dargaggeessi kun gaa yeroo adda addaa hojiilee adda addaa irratti bobba'uudhaan gaa akka dargaggoo dirreedhaatti gaa roga hundaangaa gara milkiitiin nama jiru jenneeti arraan tanammoo isa hojii turtii godhuudhaaf yaallee jirra yookiin barbaannee jirra. Isinis gaa hanga xumura sagantaa teenyaatti gamanumaan akka nu hojii turtan asin afeerraa gara keessummaa kiyyaachiin achi tarkaanfadha. Tole gaa dura dursoo afeerraa teenya kabajtanii ilaasitti argamuu keessaniif takka ammoo keessummaa sagantaa teenyaa ta'uudhaaf gaa maqaa hordoftoota keenyaatiin hedduu galatoomin siin jedha. Tole gaamee jalqaba gara sagantaa ijoo teenyaa seenuun dura filaa Ahmad eenyu eessa dhalatee eessa guddatee seenaa jireenya keetiitiin awwal baru. Galatoomii duraan dursee maqaan kiyya guutuun akka lama beekama. Filaa Ahmad Sheekh Hasan jaamuun beekama. Ammoo abbaan kiyya Ahmad Tamaamiin isin beekama. Kun akaakuun kiyya Sheekh Hasan jaajachuun beekama. Ahmad afur qaba. Ahmad Tamaam, Ahmad Tayyib, Ahmad Kaamil, Ahmad Kamal akkana waan godhu jecha maqaa maxxansaa qabani. Ammoo nuti gaafa mana barnootaa seennu maqaan nuti beekamu Filaa Ahmad Hassan. Kun oofishaalii kaniin dokumentii irratti itti beekamu. Maqaan ammoo kaniin qacoolatti reedduu namni beeku Filaa Ahmad Tamaam namni beekamu. Ambara korsa gala 84 dhaladhee magaalaa Dirreedhaa karaa Shawaa kanatti. San booda immoo iddoon guddina kiyyaa ganda garaadaati. Ganda garaadaa naannoo daabboo Aliyyii jedhamuun beekamu. Achitti kaniin guddadhee mana barnootaa yeroo umriin tiyya geessu masjida Ibnu Abbaas akka ganda garaadaatti amma tokko kana eega barannee booda gaafa dur keejiin tun hedduun beekamtu bara 1989 jechuudha. Akka lakkoofsa Habashaatti roowdaa jennaan nuti warri madarasa barate keejii jechuudha. Keejiin waan hin beekamne jecha roowdaa baajaanii amata lama pre school jechuudha. Zero kilaasii yookaan kilaasii duwwaa san amma tokkoon baradheen akka duraa gidee nagalchan waan inni tokko masjidatti aliif baa qaree jecha abaacaa waan gaafas barannee jecha tarmiiniin dabre amma tokko mochiin baradhe amma sagaliif hanga kutaa 8 mana barnoota Bilaal madarsaa amantaas barsiisu afaan Oromootiin barsiisu achitti hanga 8 baradhe san booda sagal mana barnoota Saabbiyaaniitiin baradhe kudhanii fi kurtakka Mahadar Nuur yookaan jadiida baradheetiin kudha lama Saabbiyaanii baradhe intaraansii bifa saniin fixuu danda'ee yuunivarsiitii Jijjigaattiin baradheen Jijjigaa yuunivarsiitii Public Health Officer yookaan HO afaan Amaaraatiin xeenaa mokonnin jedhamuun beekama. Isaaniin bara 2002 jooyin godhee bara 2005 eebbifame. Oguun eebbifamuu badhaafamaan ture. Sadarkaan itti eebbifamtu jira. Akka gibbiitti akka yuunivarsiitii warreen maqaan isaanii yaamamee akkasitti waltajjii irra ba'ee warri san badhaafamaa jedhama. Sagantaa qabxii bareedduun eebbifame. Sanaan booda immoo akka carraa ta'ee biyya yaatii deebi'ee hojjechuu hedduun fedha ture Dirreedhaatti. Ta'ee akka carraa ta'ee dokumentii nuu kan nama ture warra fayyaa kana. Ministeera fayyaa dheetee fi leenjii hanga tokko fudhattee sanboota carraa kaafta. Carraa kaasuu na mudatte. Oggoon carraa kaasuu ni yaada bara 2006 onkololeessa guyyaa 3ti. Oggoon carraa kaasuu naannoo Oromiyaatiin nagee. Dirreen dhawaa carraa nama tokko lamaa ture. Marsaan kaafne yuunivarsiitii 12 bakka takka yaamanii 12 boodarra yaaman warra fayyaa barsiisu. Nuti bara marsaa lamaffaati carraan Dirreedhaa seenuu yookaan Dirreedhaatti qacaramu marsaa duraa keessa dhumee jira. Finfinnee ture nama 38 Finfinnee saduun ture magaalaa guddoo waan taateef Oromiyaan guna gogaa miira lamaan dhufe warra Gaambeellaa fi Affaarii fi Harargee guna harkees alhamdulillah jira. Ammas maatii irraa fagaadhee duruu responsibility yookaan dirqama maatii fudhadhe maatii gargaaruu fi wanta akka waan hin jalqabee jiruuf akka malee rifadhe. Haa ta'u ammoo laaleetiin dhiiroo akkamiin malajee ijoolleen hojii ifamtee dur waajjira hogganuu eegaltee jira. Ijoollee karaa naannoo Somaalee
era hojjetaa Mahamad Arab Jaamaa hojii barne nin bilbileef Mahamad gaa kana Oromiyaan nagee gaa Oromiyaan tun Gujii fi Baalee qabdi biyyi teenyas taatu dirree dhawaa fagaadhan jeen waa takka rakkoon qabu Soomaalii jijjiirra dhuutiin hottu anaas fidaan jeen akkasitti naannoo Somaalee ilma Wallaggaa akkuma kiyya ilma hiyyeessaati haboomin arge maali naannoo Somaalee nagee harmeen toona malee hin qabdu kana jeebboo eegaa mukaan naati jijjiiran jeen iddaa yeroo sanatti jijjiiraa maallaqa qarshii 2,000 5,000 warra Finfinnee hanga 35 nama jijjiira waarii yaada duraa mijoota akka Haliimaa Baduru jaaniini heerumtee jirti ogummaa isii kanaan dalaguun feetu fayyaadhaan dalaguun feetu ammoo fayyaan eebbifamti dirqama maatiin hin baradheetti Finfinnee gahee qarshii 35 jijjiirateeti suuqii yookaan dukkaanatti banatti wanta kana waan jiru jecha ana hanga 2,000 argadhe yeroo san 2,000 immoo imimmaan gurbaa kanaa na dura dhufee 2,000 san dhiisee bilaashii jijjiireef asii naannoo Somaalee gara Erar buufata fayyaa Erar amataa fi haga ji'a jaha irraa torba hojjechaa ture. Tole gaamee filaan gaafa barataa gaafa ijoollummaa isaa nama akkam ture nama jarjaramoo nama taphataadhamoo nama akkam ture? Gaafa ijoolleen xiqqoo akkuma ijoolleen biyya keenya hedduun beekamtu ilma hiyyisaatiin ture. Abbaan kiyya nama siyaasaa ture. Yeroo dheeraa mana hidhaa ture. Siyaasuma qabsoo Oromoo tanaa jecha bara wayyaanee san yeroo dheeraa hidhaa ture. Ol qabaa sabaa jechuun beekamaadha. Itti gaafatamaa hawwisoo adda bilisummaa uummata Oromoo ture. Akkasumas bu'uuree isaa fi hundee isaa hawwisoo Oromoota jalqabaa afran qal'oo sanan baanu hawwisoo dhaabaa bilisummaa Oromoo hawwisoo guma kafal Adama Haaromfaa isaan leenjisu ture. Ol qabaa sabaa jechuun beekama gaa maqaan isaa kan qabsoo waan inni hidhaa ture jecha ilma hiyyisaatiin ture. Ummati haadhaas taate abbaas taate isiin na guddise. Gaafa ijoollee mana barnoota madarsaa waan bugdanne jecha ganamaaf isaa booda baranna guyyaa jummaa fi haalada malee boqonnaa hedduun qabna. Ganama ni baranna haga saa 9 fi walakkaa ni baranna ni galta asrii salaatta quraanaan baradha. Hagaan kutaa 6-7 ga'utti akkas ture. San booda immoo rakkinoota garaagaraa kan jiru jecha jireenya kana wal qaqqabuu eegalechirra. Akkana jechuun bara 1995 yeroon fi umuriin tiyya 13 14 15 ga'uu eegalu duriin jireenya wal qaqqabuu eegaleen. Ijoollee gandaafaa qo'achiisaatiin qarshii 60 30 akkan argachaa maatiinis gargaaraa ofiinis gargaaraa baradhe. San booda immoo ispoortiidhaas kubbaan hedduu jaalladha. Hanga har'aatti ni taphadha. Piroojeektii ganda keessaa qabalee jirtu sana jiran kubbaas hedduun taphachuu ture. Irra hedduu an kubbumaa fi maatii gargaaru barnoota irratti kan hin dabarse. Tole egaa ijoollummaatti dabarsitee hojii jalqabdee mindaa duraa fakkeenyaaf maaliin gootee mee yoo kan yaaddattu taate? Gaaffii ajaa'ibaa na gaafatte. Ni yaadanna mindaan kiyya duraa sadaasa ture. Onkollee 3 qacaramnee mindaan kiyya sadaasaan fudhadhe mindaan kiyya duraa. Ammoo muddee keessa nuu kannani yookaan hidaar taasaas keessa nuu kannani mindaan kiyya duraa birrii 2,733 ture. Mindaan kiyya duraa kan fudhadhetti akkuma reefu si mudaatetti kubbaan hedduu jaalladha. Ijoolleen gandaa xiqqoo muudii fokkoota kaa jira dirree dhaa sana. Hogguunis xiqqoo kaan sigaaraa jimaa akka waan qaroominaan laalan. Kana keessan seenne jeetiin kubbaan biteef qarshii 500 baasee ijoollee gandaatiif kubbaa bitee asarii booda hojiin taphadha kubbaa sabti falada waan hin dhufu jecha saniin kubbaa bitee fi taphachiisu ture. Xiqqoo fiilaa wanni adda godhu mindaa tokko nyaadheen beekan. Jee duraa san qofaan mindaa tokko nyaadhe hogguun bakka hojii san dhaqu akka tasaa ta'ee yeroo hojiitti si galan nuti akka beenutti sa'a 2 ture. Sa'a 2 iddoo hojii sa'a takkaaf daqiiqa 50 dhaqee ilmoon namaan jiru buufata keessa. Haga sa'a 3tti gaa dura bu'aan buufata Mustafaa jaanii ni yaadadha. Mootoraan na dhufe afaan Somaalee dubbata afaan Oromoo tokko waliin beekamtu waan ijoollee rabii. Yoom dhufti ati maa waa cusubee naan jee ati hojjetaan haree naan jee naan jeeni afaan Somaalees xiqqoon jajjabsa naan jeen har'a booda sa'a tana dhufin naan jee hangaaniin ture jeetiin maal jeen dalagaa sa'a 3 cidhaa sa'a 3 naan jee. Hayi maal akka kun maqaan balleessin dalagaan tanya kana naan jee sa'a 3 seenaa 5 ba
Saabo dojin injirtu. Hiddaan bilaash taa'u jeetiin dokumentii xiyyoolii qabadde siliipar yookaan daasa kanaa jiraan fi qunxaa jilbaabidii kan uffadde Rift Valley dokumentii jigeessi. Oguun geessu itti aanaan diinii Rift Valley homme nan jee barataan asee fuulla keessatti xiqqaan ture. Maal ajamtee kilaasni seenne nan jee lakki isin biraan hojii appilaayi godhuuf qacaramuu barbaadeen jee meefi dokumentii nan jee narraa fuudhe akkumaan siimuu yaaletti sartifikeetii hin qabnu nuti warra fayyaa waan taaneef waraqaan itti badhaafamaa ture san qofaan qaba barataa Fiilaa Ahmad Yuunivarsiitii Jigaarraa qabxii gara garaatiin barnoota paabliik heelzii jedhamuun eebbifame. Hin qabnu nuti hin fudhannu waraqaa eebbifamuu kiyya ta'e footoo jiyaa hin qabdu badhaafamaa tokko kiyya qofa yamaa harkatti shallaami hanganuma qabdi. Harkeen rifatee sumaan anjee haasii yaafannaa jee na dhiise torbee tokko booda na yaaman akka isaati afandii jaanii hojjetaa hospitaala isaa jaanii amma ijoolluma lagaarreeti. Yeroo saniif bira jeetiin dalagaa barbaadaaf na bira dhufee na bira jira. An laaqanaan godhu jira. Bilbilan jalaa kaasee kana Rift Valley irraa barbaadna. Anuma ta'e dubbise mucaan saasa gal dhufuu qabda jaaniin. Erra makiinaan hedduun jirtu. Amma gaagabbeetiin dhiiroo kamiin taanumaa jee makiinaa inni ijoota karkadhee dhufe akkasii Rift Valley intervii godhe tokkoffaadhaan dabaree Rift Valley jooyin godhe. Ji'umatti aanu keessa jechuudha. Ji'a shanaffaa irratti handuriin damooza lama bare jechuudha. Rift Valley naa kafala. Sabti Valley hojjeta Rift Valley. Sabti Valley ganama dhaqeetumaan galgala saa lama gala. Laaqanumaa fi salaataaf malee boqonnaan ni jiru. Guyyatti sa'a kudhan takka kanaan barsiisa. Guyyaa guutuu jechuudha. Dirqamni kiyya sa'a 24 ture. Akkasiin haga ammaa barsiisutti hin jira. Akkas ture. Ntigaa san qofa irratti mitigaa kan dhaabbattee iddoo biraas akka barsiistu dhageenya jirra. Garuu mee akka dargaggeessa tokkotti yeroo hedduu kan baratame akka biyya teenyaattis haa ta'u haalli jiru Isaafu Dirreedhawaatti namoonni yeroo takkatti hojii 3 fi 4 hojjechuun hedduu ulfaatanna. Isin mee ati akkamitti akka dargaggeessa tokkotti yeroo hedduu waggaa haasoytus dhageenya jirra. Namni yeroo hin qabu jaa ati immoo yeroo hedduu qabna jetta. Kun jechuun mee maal jechuudha si? Dandeettii Rabbiin hojjetamuu jira. Reedduun keenya dandeettii san keessa qancarsina. Akka muuxatu godhu caalaa keessa qancarsina. Naumatee kan dandeettii Rabbiin kan ibsan guututti fayyadani. Ni jabaata. Fakkeenyaaf nam tokko aduu beela qabu yoo namaa ijoollee namni arrabse. Beela irraanfateeti ol ka'ee cimee namaa ijoollee. Kan agarsiisu akka fiizikaalii akka fayyaatti hormoonii akka isa godhu jira. Atis nin dalaga jettee yoo ni bira faakaate waan biraasa ni daleeda. An duratti gaafa san bara 2006 hojii 3 dalagu ture. Buufata fayyaa sirriitiin hojjedha. Hojjetaa cimaa jaameetiin badhaafama. Yuunivarsiitii Rift Valley barsiisaa ni yaadada bara 2007 akka barsiisaatti badhaasa olii galanaa fudhate. Barsiisaa cimaa mataa jaamee. Yeroon kanneef dirqamni nan qabu sa'aan nan qabu irra guddaa. Ammallee akkasitti nama naan dirqamni silaan baachuu qabu sa'aan nan qabu irra guddaadha. Ammoo ta'e hangaan dandeettiin tattaaffii godha. Lookaal NGO sistariin dhaabbi tokko jira kan shamarraniiti. Ijoollee haadha abbaan qabne shamarran harka qalleeyyii gargaara. Tajaajila akkasitti proposaalaa garagaraa barreessinee NGO biraarraa fandii miliyoona 2.7 harkannee amata lamaaf piroojeektiinis maanii godhuun ture. Paaraalaalii Rift Valley ni barsiisa. Buufata ni hojjedha. Piroojeektii kana maanii jina godha. Sadeenuu sirriitti hojjedha. Yeroon godhaaf jechuudha. Piroojeektiin waan pilaana godhu riippoortii galgalaan hojjedha. Gargaarsa uummataa kannu waan silaa jeejee kannuu qabnu yeroo waan hin qabneef jee lamatti hin godha. Raashina jee lama abbaa warraa 270 ijoollee barsiisotaa 50 ijoollee haadha abbaan qabne 250 almost beneficiarii sirriidhaan kallattiidhaan fayyadamu 170 ol. Indirect beneficiarii hanga 200 akkasii gargaaru ture. Beneficiarii hojjechuu ture. Laaftuudha yoo hin dalageetti ati gaa san caalatti dalaguu dandeessi. Anuma keessa oduu dalagu jirtu gaa hojiilee sadiitu dalagu jirtu ammas barnootaa jira. Akkamii sitti hin ulfaanne? Akkam ture hojii kana kana gun dalagu barnootaan eegalee Rift Valley. Amma yeroo barnoota Rift Valley eegalu kana buufata fayyaa irra kan hojjechaa ture san ni ilaalee
cost benefit isaa nooliin baasa karaa manaatiin qaba nyaataan alaa nyaadha waliin laaleetiin dirqama tokko jiruu jira ogeessi fayyaa waggaa 4 mootummaaf hojjechuun qaban yaraa hojii waltee waan kun kana nama biraa goradha jee surprise galgal hojii haaseetiin murteessi manaan qabus dhiisee ijoollee sharii khayyaati jira huccuutii qofa fardee raafe manni immoo khiyya keessa galaan jiin dirra oggale Rift Valley fi wanna sana hojjechuu ture nijoo sana hojjechuu ture inni jooni seezaawtu godhe waggaa lama gundalagu waggaa seezaawtu godhu dukaanan banadhe Taiwan dukana butikaa Friday collection kajawu dukana baneetiin saa takka dukana nama keessa kaayee meeshaa finfinneen fida an keessa finfinnee deebi'uu waan hin barbaaduuf ammoo sanbooda galgala hin qaraa Rift Valleytti akkasii Rift Valley barachuu eegale Rift Valley gosa barnoota maanajimentii akkasumas kanaas qabxii bareedduu ni eebbifame baa tokko hin qabu cufti haadha biftaan Rift Valley irraa bara 2019 Februaarii eebbifame yeroo kanatti gaa Rift Valley hojjedha dukaanan qaba Rift Valley yeroo hojjedhu reeddu jummaa sabtii fi alada qofa guyyaa furan dukaanan dalaga guyyaa hasdeen mucaan adeera ta'uuf jira isaatu hojjeta dukaana innis waan madrasaa barsiiche boqonnaadha beeksisni akkasii wal bira dabarsaa dukaana dalagaa ture. Tole gaamee fakkeenyaaf ati akka nama tokkootitti ammallee hojiin ati dalagu jirtu fakkeenyaaf Aramayaan Ubartiitis ammas barsiisuu jirta. San keessaan waa hedduu irratti hirmaataa fakkeenyaaf haala raawwachiisuu gara baankota kanaa wajji baankii Raammis, baankii Hijiraa akkasumatti illee TV irratti illee TVlee Islaamaa kanarratti illee daayirektara taate bakka hedduu seentaa akkami si mijaa nama si booda jiru nama si gargaaru jira moo akkamime iccitiin kun? Duratti iccitiin milkaa'ina fayyaa kan hin jiru waa lama. Kaduraa ilma hiyyeessaa ta'udha. Namni hiyyummaa irra hedduu akka waan dadhabbii takka fudhata. Ani hiyyummaan na cimsee hin jaa ilma hiyyeessaa ta'e uumamuu kiyya caalatti kan hojjedhu. Addunyaa tana keessatti yoon silaa ilmatu jaaraa ta'e yookaan ilma warri waa qabu ta'e dhaladhee guddadhee vaaliyuu naaf godhuun qabu. An duratti hiyyummaa san injifachuudhaaf kan hojjechaa ture. Alhamdulillah injifadheetiin jira. Kalammadaa kaayyoo qabaachuudha. Maal jaan makmaaksa arabaati jira. صاحب الهدف لا يعرف المستحيل جان نمني خايو قبو impossible jecha jiru nan daamu waan joon beeku ani nan daamu itti naman duratti akkuma sin jee guuniin dukaana san hojichaa dhufe university jijjigaa beeysa baafte applying godhe bara 2009 joining godhe moo'ee dabare oguun dabaru amma solqinaan qabi dukaanaa fi university fuuldura xiyyaafan profeesaraan ta'uu fedha kaayyoo xiyya kajoollummaati barsiisummaa ammaa san gaafa university baradhus mana barnootaa maadannuur akkasumas bilaal yeroo boqonnaa kiyyatti yeroo gannaa voluntariliin barsiisa kan yaadu dhufa isaa bara 2003 obboleettii yaa jira sanarratti xiqqoo 8 baratti hiddaan isii mana qo'achiisu yoo mana barnootaa ijoollee iyyuu qo'achiisee hojjetiin ministirii waan afaan amaaraan ta'in afaan oromoo ingilishii baayoloojii keemistirii maat cufa waan waggaa 5 hojjechaatiif ijoollee garsiisa waan naga machiisuudhaara ijoolleen san bakka gurguddoo jirti haan meedisina barataa kiyya 8 barsiisa Abdulhakiim Shahimuddin Jaaniin raat tokko haa yuunivarsiitii iskoolaara yuunivarsiilee Madiinaa Ammaar Sheekh Amiin Biroofa Munzir fa Muwaaz Naziif ijoollee saniin barsiisuu turan yeroo boqonnaa kiyyatti ijoollee sanarra ijoolleen irra ciccimtuuti miidiyaa irrattis barsiisummaan hoobii kiyya waan ta'eef dukaana cufattiin durjii wajjin gurgure awutomaatikaalii durjii wajji hoodhaa jeetiin waan san faamiliif waati ijaare yuunivarsiitii Jijjigaatii fi Rift Vaalii irratti eegale waan yaada dhokee isaa hogguun dhufu bilaashin dhufu yookaan seelana yookaan moobaayila tokko yookaan zeeta nooliiti yaa firiin godha ni nagada warra taa'e waan kana durii wal baree meeshaan fidii kanaa fi nooliin tiyya firiidha mana kireeffadheen gallaan jijjiga ijoollee shariikaniiti jira isaan biraan bulu tokko bira irra bulu tokko bira bulu akkasitti yuunivarsiitii Jijjigaa almost waggaa 8 barsiisee amma waggaa tokko anaa barsiisee yaa'iin Somaaliif hin taate bara 2010 fuulbana keessa abdiileen gaa uummata Oromoo buqqisi yeroo sana achiin jiru guyyaa silaa boru wanni san raawwatu Jijjigaan ture akka isaatee Jijjiga manan qabu hin jenne hin kireeffanneen ijoollee biraan jira kilaasii fixee galee naa galee gaa wanni san raawwatee maatiin tiyyana biraan turre ummaan tiyyana silkiin tiyyana dalee dawwaltee hedduu rakkachuu turan san boodaan an dirdaa waan jira rakkoon qabu jeeni
Sanii hojii ol qabatee yuunivarsiitii Haramaayaa jijjiirraa gaafan. Jijjiirraan didde. Barsiisonni Oromoo guututti yuunivarsiitii Jijjigaa irra buqqaan. Kan akka carraa ta'ee warri fayyaa asallaan nu gahe. Asallaan na bilbilan. Barsiisaa fiilaa daa'ee. Akkana guyyaa shan keessatti hootu riippoortii godhii hojjetaa yuunivarsiitii Asallaatti arra boodaatiin naan jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa isin mijeesse akkaan siimetti ummaan tiyya nama leen qabdu ilma dhiiraa. Biraa fagaadhee jiraachuu kanan feene ifiiniin mareedhe awutomaatik haalumaan deebiseef nama biraa bakka kiyya godhaan seenu hin jenne yuunivarsiitii Haramaayaa bara 2010 ji'a afuraffaa keessa muuxannoo kiyya hoggaa dheeraa kana dhiisee duwwaadhaan dorgomee seene. Ogguun seenee jooyin godhu yuunivarsiitiin Jijjigaa barsoonni durraa deeme ana afaan Somaaliitti qoniin beeku. Aboo ati keenya akkamitti dhiibsee deemtaa? Dhugaadhaan san siyaasaadha malee uummanni Somaaliitiif uummanni Oromoo hiddi isaanii tokko amantii isaanii tokko uummata tokko an akkasiin amana. Akka tasaa ta'an shariika Oromoo irra shariika Somaaliitiin qaba. Ammumaan tana ijoolleen hojii guddaddees naannoon itti guddaddees ijoollee Somaaliiti. Yeroo amma intarviin gootu kanaan ijoollee Somaaliitiin na bira bulee ijoollee shariika dur ijoolluma hojii guddan. Achirrattiin Jijjigaa tanaas bifa kontiraataatiin yoo naa gootan malee egaa an hojjetaa dhaabbataa keessan ta'uu hin danda'u. Yuunivarsiitii Haramaayaa jooyin godheetiin jira. Nuuf ta'a kontiraata sabtii fi alatatti sa'aatii fi darata tokko barsiisnaan jiran. Akkasiin yuunivarsiitii Haramaayaa barsiisaa Jijjigaas kontiraataan waggaa lamaaf san booda barsiisaa ture. Akkasitti ji'a 8ffaa bara 2011 bulchiinsi Dirredawaa muudamoo tokko na gaafate. Hanga dalagaa bulchiinsaa irratti mannoon barnoota garaagaraa boordii ta'ee hojjechuun ture. Dalagaa hawaasummaa baay'ee irratti argama. Dalagaalee bulchiinsaa waa'ee misooma naannootti hojii ol qabatu hundarratti yeroo sanatti siyaasa garaagaraa illee hordofnu gargaaruun ture. Siyaasni kan keessa guddate siyaasa kophaati. Siyaasni bituu beeku biraati. Yeroo jijjiiramaa waan taateef mootummaa kanaaf gargaaruu qabnaa waan juttiin amana. Saniif yeroo boqonnaa qabu waan hin barisaa ta'eef keessattuu ganna dalagaa takka hin qabu. Kitaaba dubbisu hojii volontarii irratti hojjedha. Achirraa baddee namoota garaagaraa gaana dubbisee maaliif hojiin dalee waan jiru na gaafatanii keessattuu obboleessa kiyya guddaa kan akka malee kabaju kanaafillee fakkeenya ta'u itti aanaa kantiibaa bulchiinsaa Khadiir Jawaar akka malee itti daachuu ture waliin beeknu inni ijoollee lagaarree sanichi innis halaalaan beekan innis volontarii waan hawaasa irratti hedduu dalaguu jecha gargaaruun ture akkasitti boo karaa bulchiinsaa kana kootu barnoota qabdu maaliif nu gargaaree waan jiru dhufee anis fedhii hawaasa gargaaruu waan hin qabu jecha rakkoon qaban hojjetaa seenii dalagaa jeeni akkasitti waajjira fayyaa bulchiinsa Dirredawaa abbaa deemsa wallaansaa fi haaromsaa ta'ee gara waajjira Dirredawaa dhufe. Egaa ammallee ceetiin nuti qabnu egaa ammallee barachaa akka jirtu karaa dooktareetii egaa jalqaba irratti egaa kaayyoon kiyya piroofeesara ta'uu jettee jirta. Rooguma hundaanuu egaa ati guddachuu akka barbaaddu himtee jirta. Ammas egaa dooktareeta irra akka jirtu akka barachuudhaaf deemtu egaa hinnee jirra. Waan bareedaadhaa mee gara yeroo tokkotti si dabarsa egaa bakka hojii kana dhufte muuxannoolee si mudate keessaanii yaadadhaa donnoo gaafa koronaa san keessaaf waqtiin sun waqtii jabduudha. Mee waqtii san xiqqoo irraan waaseetii waan si mudate hojjedha. Annaguun waajjira fayyaa dhufu dhugaa dubbachuudhaaf waajjira fayyaa Dirredawaa keessa ijoolleen hin hedduun jirtu. Sawwaan ammallee naachisu namoota naannoo biraa jira. Kana gunjoo Dirredawaa qofa dhaabbadee osoo hin ta'in ta'uun qabu namni ijoollee Dirredawaatti achi bee fakkeenya ta'u hin jiru waajjira keessa. Bulchaan waajjira nama naannoo biraati itti aanaan nama naannoo biraati namni Dirredawaa hin jiru jechuun danda'a. Maal yoon nuuf maal ta'e saba qofa hin baam namummaan nama biraati. Achirra dhaabbadeetiin sirriitti hojjechuun qaba bakka waan jiru irra kaadhe. Ani egaa waajjira seenee alhadaa ta'ee sabtii ta'ee guyyaa waajjira seenee hin beeku dhuguu dubbachuuf guyyaa waajjira seenee hin beeku. Torbaan guyyaa torban hundi seenaa waajjira waan xiqqoo takka argoota yoo na hojiidhaaf naannoo biraa deemu alatti sabtiis aladaa ta'u waajjiraan jira. Yoo gaa walga'iin dhaabaa walga'iin garaagaraan jiraatiin waajjirumaan jira. Nu akka dalagu jiru kana chikunguunaan Dirredawaa dhufte. Chikunguunaan dhuftee gaa Dirredawaa namni hedduun dhukkubsatee rakkoon hanqina meeshaatii waan garii waan jiruuf akkanatti isaatee tajaajilli fayyaa guutuun na jala. Balaan isaa na biraalee laallatu na laallata meeshaa garagaraa fiduu wantoota garagaraa godhuu ni fi nagaa. Boodarra mucaan shufeera fayyaa dadhabee. Ana hojii fiiguu dadhabee mucaan shufeera. Laaleetiin
adoon gana asin dhufini bara kuma lamaaf deet qonna konkolaachisaa hayyama konkolaachisaa baafdee jira awwaati yeroo hojii na fidii deem hojiin ala ulfinaa haa deemsa hawwuut anaaf si fassee hin jiru gara dum gammade mucaan anan galgan saa afurii saa shanii daataa gargaraa guuruuf xeena xaabiyaalee gargaraa kayraan deemu ture nuu chikunguunyaa irraan dandamatin koronaan dhufe akka tasaa ta'ee yerooniif koronaan addunyaa irratti argamee biyyi teenyaas emergensiidha wanni kun jettee ibsa baaftu walgahii dhaabaarra ture dura bu'aan biiroo ana biiroo ganaa ture torbaan sadiif achi miidiyaa garagaraa walii yaamee akka dirraatti nutis wanni kun balaa addunyaa ta'uu hawaasa barsiisuu jalqabne afaanotaas afaan lachuutiinuu oogota akka afaan somaaliitiinis afaan zeenutiinuu miidiyaa garagaraati akkuma keessan miidiyaa FM faanaa waaltaa miidiyaalee garagaraati odeeffannoo dabarsuun ture akka tasaa ta'ee piilaarii yookaan caasaalee dhukkuba koronaa kana hooggantu jira akka biirootti insidentii maanaajaraa jira an akka tasaa ta'ee kees maanaajara nama dhukkuba kanaan dhukkubsate na laallata guyyaa nam meeqaa dhukkubsate nam meeqaa du'e meeqaa ICU seen meeqaa maalte daatuma kana wal qabuu fi dalaguu fi akkana jechuu hin danda'u boodarra oofisa kiyya biiroon tiyya makiinaa tiyya daftaraas ni qaba qalama ni qaba bishaan ni qaba nyaataas ni qaba timira kana kiiloo 5 6 buskuta kaartoona bisadeetiin kaayyadha laaqanaaf galeen biyo laaqanna kiyya makiinoo tiyya keessatti yookaan timira oguu takka takka dhukkuba sataa lafa fuudhamuu jira hoteela orbitirra takka takka gullaa fedhen achi dhaqee nyaachuu ture alhamdulillah rabbiif galannee haa galu hawaasa keenya akka hedduu dhukkuba kanaan hin wareegamne hanga dandeenyu goonee jira rabbii nurraa qabe rabbii gaditti immoo sababa taanee jira bisan hojii wal qabatee sadarkaa ministeeraattis sadarkaa biyyaattis beekamtii garaagaraa bulchiinsa nu kannee jira kana cinaan waajjira fayyaa keessatti tajaajilli baankii dhiigaa na jala jira baankii dhiigaa jechuun waan irra kannatee dhiiftuu miti dawaa irra namaa kannatee namni fayyuu miti makiinaa takkaa garagala dhiigaa jira dhiinii wal hin jiran azaadha saniif sabti falada reedduu yeroo kiyya baankii dhiigaatiif kan naan guyyaa 5 waajjiraan qacoollee hojjedha guyyaa 2 ammaas namni waan boqonnaa qabuuf huursoo addeellee gaara mul'ataa shinniilee afdam bikke yeroo dhaqaa naannolee garagaraa kan akka hawaasni kun dhiiga kan godhu turre bara 2012 akka biyyoolessaatti baankiin dhiigaa dirraa tokkoffaa ture karoora isaa galmaan ga'uu keessatti akkasii beekamtiis nu kennanii jaarmaya baankii dhiigaa nu hayyame ministeerri fayyaa akka badhaasaatti sanis amma karaarra jirra gamoo mataasaa akka dhaabbatuuf kanaas godhuu turre wanni guddatti na qabate kanuma hanga namni shariikan kiyya tokko jira gitiiran dhufe hawa koronaan dhufe kararraa eegaa jaanii naan jemmu turani alhamdulillah yeroo san dabarree jira